kan keeyyuu quban qabaatu. Yoo isin nizaafaas hinaaftu san atiin beektuuf ta'e miidhamti yookaan ifisii mita malee hinaaffaa yoon qabaanne shamarri takka nan jaalattuyyuu jechuu shakkuudha qabda beektaan akka hudduu qabda because nama waan fedhan tokkotti hinaafan wanti kun waan kiyya jettee waan kiyya akkana jalaatu qabu hin barbaadu waan jettuuf itti hinaaftu. Yaa'u dhiironni garii yoo shamarri itti hinaaftu already hin jaalatu dhiirri gariin waan akkasii. Hanga qaba garuu yoo hanga dabare jibba. Jaatin ya hinaaf dabarin jibba. No hinaaf man jaalala. Hinaafuu jechuun bar nama jaalatan muka hinaaf hanga qaba garuu wanti kun akkasii miti jedhee yoo kan inni si hubachiisu kasan bira dabartu ta'e. Hinaafaa jechuun bar madda shaytaanaa fakkaatu. Hinaafaa jechuun ka jireenya yuusi diiguu jira. Hinaaffaan ka jaalala jira. Madda amma jakarta jireenyaati. Hinaafaa jechuun bari hinaafaan ilaali ka abdi hinaafaan isiinuu lama beektaa. Hinaafaan takka osoo hin argine haasa'u hinaafaan takka daboo. Usabdi. Ya. Of course. Waa'ee kee yoon aarree yoo sittiin aarree sin jaalattu beektaa san madda shayxaanaa jedha. Ati baate akka feete fa'aa yoo taate kadhaata akka faana yoo ati akka taate yoo ka callistu ta'e maalati isiin maal sirraa qabdi yaani nama biraa faana riileeshinii qabdi jecha shamarri sun ati akka feete yoo taate taatullee namni naaf nama agreementii shayxaan hojii qabu. Garuu waan inni of argite Agreementii shaytaan hojii naa qabu jedhaa. Agreementii chaappaa wayii kan hin ta'in beeku. Hinaaf hin jaalatu argaa asii hin jaalatu. Hinaafuun dirqama dubartiin takka. Konfidensiin qabdu kaa konfidensii wayiin qabdu dubartiin haftutti yoo dabalamte ati. Hinaaftu overdose yoo ta'e. Maali kun kanan agarsiisu kuni maali waan akkasii san gartee isiitu agreementii shayxaanaa qaba akkuma tu jedhu. Hojii jechuun waa'ee jireenya isaatiif sirratti fokkos godhaa oolee dalagee ifaajee galu kana isiin eessa oolte maa akkana ta'e silkii maana elaan kaasin sa'aatii akkanatti jettee wayitaa lola bantu waan guyyaa shayxaan itti fakkeessaa oole galgala haasoo ittiisatti si galee. Namoo qixee sararri isaa maal dhagahama. Hinaaraa bakka miirri akkamiin haa qabdii maaliif akkana na shakkiti ammaalirra oolee hojii isaa keessa ofii waan beekuuf hin gubata gisee san. Cokkaarraan isaanitti hin dalagu bar ergasanii dhibamaa ta'a. Dhibamaa ta'a cokkaarraa nagaa. Muluun warra jira jiru bashi dangaa. Lamee abdi yeroo amma gadi baatee nama faana haasoftu jaartiin tiyya na shakkitu jaartiin tiyya nama amanamtu bara yeroo jettu das hin jedhu. Wallaahi natti tola. Anamma fakkee jaartii tiyya yoo bilbila shamara qixxee taa'een bilbilaaf na beektu waan ta'eef rakkoon qabu amma sirri na beektu. Achi kasiin jettu jiru. Shamara qixxee taa'ee bilbilaaf na beektu. Jechuun hin yaadatta bara amma jaartii hinaaftu akkasitti si gosaa oltullee yoo baatte atuyyuu gadi baateellee yoo jettee si amantu jettaa waan feete yoo gochuu edde firidee. Afaanii sitti bengeessu waan beektuun tagi barii yoo agarsiise das jedha. Anamma afaanii waan baay'ee haasa'uu danda'a beektu. Akkana kun ola. Haasa'uu hojii dhaan beekfatu. Oolaa waan akka Ate jaartii kana argachuun jarmataa joo. Raasa rabbiiti jaartii nama akkana namaa jiru argachuun kee. Maa ammaanii yoo nama haasawa. Garas ka deemu biyya tokko kan deemu biyya san ittiin deema namni. Itti guutumee waan jettee sana maal jettu? Seengalle maani yaanni kiyyazii kanaa himaa yoo akkanatti fayyadu. Ani yaanni seenaa galaa kafuu lafa tokko kun jiru masaaloo mibbaalii miti namni Tagabii kan kee amma dura inni hojii makiinaa kutubu. Kana ooftu. Normal. Adi normal. Nika masanun dormiti malee masanun hiriyaa. Namoota man rakkoo hiriyaa shamara
Qabaattu jechuun hin ta'u hiriyaa shamara bibbaalii hin jiru si jedhe anillee dhiiraa qabaadde akkam tassi jedhame. Kana ooftu. Dalagaa dhaabii jedhi akkasuma illee taphatu. Shamarran amma hiriyoota yoo jedhu hiriyaa normaalii yoo gama biraa yaannee namni yoo hiriyaa ta'e mara koo. Isisan jechuun beeku qaba barisiisan jechuun maal akkasitti beeku qaba. Akkas yoo ta'e beektaa ka halaalarra waliin jiraatu kunniin muluun isaa waliin amanu jechaa bara. Walamanuu miti barre walamanuu fi kun tokko miti. Eegdeen baastu amma nama tokko isheen sun maal keeti inni sun maal keeti jettee eegdee baasuu dandeetu. Eegdeen baasu garuu qalbii dandeet akka gochuuf waa hunda ifaa bilisa beekuu qabda malee nama eegdeen baasu amma sa'aatii kana maalirra kan jiru hin beektu si jedhe. Yoo shamara faana yoo yookaan meebi dalagaan isaa yoo shamara faana ta'e shamarran ammas biratti wanni jettanii yoo dalagaan isaa yookaan biiroo tokko keessa sii faana ta'e already wanta ati gootu namni sun yoo siif amanamaa ta'e maatarii rakkoon tokko hin jiru si jedhe yoo siif amanamaa ta'e akka nama san yoo shakkii irraa qabatte yoo siif amanamaa ta'e shamara faana akka dalagu ta'e dalagaa yoo ka waliif fidu ta'e maal goota wanni ati gootu. Wanni godhin jiru garuu ija kiyya arguun feene malee duubatti waan itti daladdu hin beeku si galee si amaneetu kan si wajjin jiru sa'aatii kanatti. Kanaafuu asabii warra akkas yaadu sunneen hin ta'u maayindintinidha. Asxaasabii kan nama atagabii kan keetii arguun fedhu kanuma bakka nama atagabii kan keetiitti arguun hin fedhu. Arguun fedhu hoo jettu saayii qabaabadha. Namni ati feene fi namni ati feetu hin jira si galee nama kana nama waliin waan biraa ta'e yoo ta'e hiriirri kana biraa yoo ta'e fedhu jechuu dandeessu si galee nama dalagaadhaan waliin agartu yoo ta'e nama dalagaa yookaan walitti fidu yoo ta'e eegiddi wanni ati gootu hin jiru si galee eegiddi yoo osoo hin taane amanuudha qabda nama san dirqama kan jiru. Anamma sitti immoo dirqama jechuun kun amma waan si beeku qabu atamma nama dalagaati waan beeku qabu ana fakkeessee keessa kiyya waan hin fudhanne sitti fakkeessu waan amma keessa kiyya hin fedhu garuu dalagaadha. Saayidii tokko yaadu miti. Hiriyaa shamaraa namni amma ati saayidii natti yaadu saayidii biraa yoo ta'e na waliin arguun fedhu garuu shamarri obboleetti gama baay'een shamarraa walitti dhiyaatu dandeetta si galee. Yeroo kana immoo gama hin taane san qofaan osoo hin taane gama jaalalaa qofaan osoo hin taane nama karaa baay'eedhaan itti dhiyaata. Nama shamara kana. Dhiiraaf shamarri immoo tokkoo miti. Anillee yoo akkas ta'e faana yoon argite wanni jedha walitti dhufu kanaaf kun dhiiraa fi shamarri kennamni isaallee uumamni isaallee waa hundi isaa tokkoo miti. Ani akkas ta'e bada akkas ta'uu hin dandeessu galee. An dhiira faana yookaan shamara faana yookaan dalagaa waliin nu fideef dalageef yookaan waliin ooleef yookaan waliin haasa'eef ati dhiira biraa faana deemtee akkas jechuu hin dandeessu. Ani yoo akkas ta'e natti tola waan jedhu san hin ta'u galee. Akkuma shamaraatti rabbi gaafa uumama gargar godhee uume si galee. Dhiirrii fi shamarri tokko. Tena kiyya ani qal'atu jira jedhama qalbitti yoo deebi'ee maal jettus siif hin jenne bar timirtii dhagaa nama biraatiif iyyuu dabarsuu wanti qabdu shamara yoo taate waan akkasiiti. Yeroo ammaa shakkiin taan irraa kan ka'e lafumaa ka'ee wal dhabaa lafumaa ka'ee jireenya hiikaa lafumaa ka'ee ekileen maal si biraa goote ekileen maal si biraa godha jettee hin taane jetteedhaan bultiin nama baay'ee diigama si galee. Kanaaf immoo miiseejiin ati ta'uu qabdu shamara akkasiisan ta'uu qabda malee shamara akka dhiira jaalallee kee faana yoo shamara biraa agarte eegiddi nama san dhiistu akkas ta'uu hin qabdu jettee. Shamarroonni kun waliin. Dhiisuu miti barama kun dhiisuu miti waanuma nama sanii jaalatanii waan irraa jiranii malee. Amma hundaafuu jechuun qal'atu jira jechuun dhibba irratti waan si amanuu fi waggaa gana kan si wajjin ture si amanas si kabajes si jaaladhes yaaniin takkaffaa nama tokko gaafa jaalatte dhibba irratti. Malee kakeennaani. Waan keessa hin hafe. Kakeenna maal haasuuf? Kakeenna miidiyaa. Amma warra miidiyaa. Miidiyaa layyaa warra annaa warama waan kennaa miti bakka miidiyaa irraa haasuuf waan jecha akka namummaa akka normaal. Hundaafuu nama tokko amanuudha. Hundaafuu nama tokko amananii gaafa jedhanii jaalalli sun dhufaa miidhaa nama hin amanaa jaarsa kiyya hin amanaa
qalbii faasee malee kan duraallee amanuun dirqama nama tokko gaafa jaalala halaalatti eegalanii irra caalaa amanteedha walamanummaa qabaachuu kana wal caqacaquun faayidaan qabu sagalee jaalalli hin qaxxalu akkasitti. Amma kuni akkumatti haasa'u magzimmi jeetumaan hin qalbimaaf fide malee namni gaafa walii amananii wal jaalachuu hin danda'u dirqama sun ammoo qalbii fide asii galee. Kamar akkanaatu argachuun badhaasa rabbiiti saayibaki. Aku kalli deh namni kun nagari fudhatu hin qabne already waan tokko waan beeku shamarri inni shamara faana oolaa anillee dhiira faana oolaa waan jedhu sun walitti isin jabeessaa osoo hin taane walirraa gargar isin baasaa beekuudha qabdan achumaatti yoo isin hin jiru gargar baasaa osoo hin taane gargar baasaa adda ta'e gargar si baasa because kennamni ilma dhiiraatii fi kennamni shamaraa fi uumamni shamaraa itti galatoominaa jiraatu mee asumaan abdi maan jedhaa jira bar naa jiraatu akkuma isin jettee carraa qabuu taati abdiin akkana jechuun Sanjala ndifamaa hojjamas waan takkitti Jibril jaartii qabaa naan jee ture asoo sagal qabaate uunee sana no maal jaartii qabaate shari'aan afur jiru qaba rakkoon qabu faallee yoo taate anamma namuma gaarii sii fedha malee Jibril kanallee akkanumaan hiriyaa siin godhu beekta akka obboleessaatti anamma obboleessa kee hangabaa yoo ta'e nama gaarii yoo ta'e Jibriiliin kun yoo nama ergatu biyya ergatu ganda ergatu warra ergatu ta'e walitti sin galchaa walitti sin fida yoo ma warra asirraa tultulee warra fooloo barbaacha kanneen taate siin heeyyamu siin jaa takaanitti filannoon keeti rakkoon rabbi walis yaa gaggalchi walis yaa qaqqabatillee galatoonni biraazir ma ofii maal tafe kana of andicha amma siin jedhee amma sii galee mire yoo inni nama nagaa ta'e wanni an godhu hin jiru gaa kudhanaffaa yoo wanni heerumtuuf hin jiru ati kudhanaffaa osoo hin taane jaartii lammaffaa ta'uu hin qabdu tokkoffaa ta'uu qabda sii galee nama kudhan fuudha irraa maal gootaati. Maaliif hin jee beektaa? Siin ta'u anas hin jaara. Siin ta'u namni 5-4 qabu ati tokkoffaatu siin mala qulqulluu tana hin dalagadha amma kana ooftaa wayitu hin jiru ati ganaadha umriin kee ganaadha amma karoorri kee dalagaadha. Kanan jennee bar dhageeffadhu. Tingili tokkotti dammaramta. Oromoon maal jette beektaa? Shummoo wal keessa bilchaattii jette. Wal keessa bilchaattii wayitu hin jirtu dalagaadha amma wal keessi wanni bilchaatu hin jiru. Maalirraa siin jee beektaa? Namni kun makiinaata qaba sababa waan irratti dubbatu qofa bareedaa fayya namni. Amma akkam goota beekaa lubbuyyee sii maagaa erga akkasillee jettee bakka amee qalbima keessa godhadhuuti Jibriilii kanallee ittillee of hin kenneen qalbima keessa godhadhuuti waliin dalagaa kan keessa immoo wal keessa bilchaattii mire dalagaa keeti. Jibriilii